cabsuudhaaf walii tumsuudha qabnaa jeetiin aangoon Eertiraa jira. Aangoonni faannoodha hayyoonni Amaaraa alaa fi keessaa Eertiraadha jira. Maaliif Oromummaa cabsuudhaaf? Abi cabsuudhaaf miti. Paartii Abiyyuu gurgurtuudhaaf miti. Oromummaa cabsinu malee Itoophiyaan hin dandamattuudhaaf nurratti walii galan. Gaafa kana rakkoo keessa keenyaa ni qaban. Yaadaan walii galuu dhabuun haa jiraattu. Sun rakkoo takka illee hin qabu. Waan Abiy godhaa jiru dhibbatti walii galaa jechuudha miti. Haala biyya keessaa dhibbatti walii galaa jechuudha miti. Garuu ummanni tokko akka ummatatti yeroo waliin dhaabbatu qaba. Yoo wal mormallee akkaataa itti wal mormuu qaba jechuudha. Har'a obboleessi keenya Jawaar wanni godhaadhaa jiru gabaas yoo siibse jarri nuti Itoophiyaa dha'uudhaaf Oromoo cabsuudhaaf qophiidha. Garuu haalli kanuu aanja'u ajandaa biyya keessaa baaftee ijoolleen qeeroo qarreen akka mootummaa kanaa wajjin hin dhaabbanne nu aanfan fageessi nuti garuu Abiy cabsu irratti hojjenna qawweedhaaniif. Har'a addunyaa irratti bitti humna qabdu nama qawwee qabuutu mataa ol qotee dubbata. Yoo qawween qabaan dubbachuu hin dandeessu. Har'a kan fedheen haa ta'u Itoophiyaa tana harkaa qabu Oromoodha. Kana wadda siyaasaadhaaf gaafa garii Oromoodhaa miti akkasii haa jennu malee har'a ka Itoophiyaa tana harkaa qabu Oromoodha. Ol'aantummaa aangoo siyaasaadhaa Itoophiyaa keessatti haa qabu Oromoodha. Har'a uummanni keenya ka'ee hidhachuudha qaba. Mootummaan tulleen uummata keenya qeeroo qarree hidhachiisuudha qabdi. Oromoo humneessuudha qabdi. Oromoon gaafa diinni alaatti dhufe gamtaan dhaabbattee qolachuun dirqama. Har'a sila Jawaar waniin irraa eegu rakkoo keenya keessa keenya itti deebina. Har'a diinaatu alaa Oromoo balleessuudhaaf dhufaadhaa jira. Kaa Oromoo wajjin dhaabbadhaadhaa isarraa eega. Garuu san godhaadhaan jiru jechuudha. Kana wanni mormineef malee Jawaaris parsanaalii saahiba hiriyaadha jibba addaa qabaanneetiif miti. Yookaan Abiyyiif jaalala addaa qabaanneetiif miti. Dhugaan jirtu Oromoon diinaatu nurra walii galee diinaan nu wal ta'e diina qawwee qabu diina hidhate diina leenjii qabu diina Oromummaa balleessuudhaa deemu yeroo kana Oromoon wajjin dhaabbachuudha qabdiidha wanni haasoo jirru clear asirratti kana haga qawwee hidhattee mootummaa sanii wajjin dhaabbattee lolutti akka gaaritti wajjin dhaabbannee wajjin loluudhaaf teenya kana shakkina namoonni keenya as gubbaadha arrabsee bulaan as gubbaa jiru kuni dhugaa dubbachuudhaaf siyaasa illee hin beekan Jawaar illee hin beekan Abiy illee hin beekan tifoozoon nama waa beekee nama deeggaru yookaanis waa beekee nama mormuu miti dhageeffadha mormuu miti akka waan nuti Jawaariif jibba addaa qabnu tola ilaaluu jira no Jawaar saahiba keenya hiriyaa kiyya dhuyna rakka illee hin qabu garuu har'a yeroodhaatu nu gaafata yeroodhaatu akka mootummaa kanaa wajjin kanaaf mootummaa kana wajjin dhaabbanne gariin namaa bitamtoota dantaa wayii mootummaarraa harkattanii warra garaan jijjiiran no kalee gaafa Jawaar wajjin dhaabbannu garaan dhaabbanne gaafa mootummaa mormaa ture garaaf dhaabbachaa turre garaa mormaa turre sigalee irreedduu hogguu dhugaa qabdu wallaalaan hedduu siin morma beekee osoo hin ta'in wallaalaan siin morma dhugaan jirtu har'a Oromoon biyya keessaas qophaa'uudha qabdi mootummaa kanaaf illee dhaamsaan qaba mootummaan kun qeeroo hidhachiisuudha qaba Oromoo leenjisuudha qaba waraanummaa haa leenjisu haa hidhachiisu Oromoon gaafa Afrikaa keessatti humna cimtuu ta'uudha qaba sigala yoo mootummaan akka waan kana godhu dhiibbaa irratti goone keenya immoo hadaqee diinaa wajjin dhaabbatee diina gorsee lakkii Abiy badii hedduudha balleessee kana godhee Abiyyoo dhaabbachuu qabnu hin jennu siyaasaan kitaabaa miti Idoonis kalee balleessaa ture balleessaa tolchaa ture namni dalagu ni balleessa ni tolcha Abiy eegaan godhu dhufe waa hunda tolchaa jiraadhaa miti ni balleessa waan dalagaadhaa jiru waan tolcheetu irra caala silaa waan tolchellee qabaachuu baate har'a maqaa Oromummaadhaatiin gaafa duulame Oromoon wajjin dhaabbachuudha qabdi kana duubatti hin deebiin itti fufi irratti dalayna siyaasaa roofnu siyaasaa jibbaadhaatiin siyaasaa wal balleessuudhaatii miti
yaamichi nuti godhaa jirru Oromoon gaafa wal cinaa dhaabbachuu qabnaadha malee jibbaa takkallee ofaadhaan jirru kana duubatti hin deebin garee arrabsoodhaati as gubbaadhaa waa arrabsitu waa abaartu laal nama waan beekne haa arrabsuu fi dhuufuun harree takka funyaan qabattu kanaaf gurra laattu sigalee maaliif ati dhugarraan jiraa haqarraan jiraa hanga if beektutti tuuf fayyaata eegalumaan jaa maali beektaa caffe asirratti mee waan takka yaada kanarratti osoo ati hin deemiin waan takka waan jedhu jira ummata keenya kana waan nu dalagaa jirru kana isaanii hin galle namni beektaa naafate amma warra yeroo dheeraa waa baay'ee argeedha rakkinni Oromoo keessatti himimmaan boonnee aarsaa kafallee jirra jawaarii yoo ta'e har'a bakka rakkinnaan jiru ummati beektu kaleessa biyya jiraa osoo nu waa jenne ni tasa mootummaan rakkoorraan ga'uu danda'a har'a inni abbaan fedhe waan fedhe yoo dubbate namni isatti dhiyaatu jibbaa isaatiif miti nuka kana jennu tokkoffaa laalime siyaasa kana keessatti Eertiraan kaleessa dachii Tigraay seentee saanqaan barbareen osoo nafin qabeenya Tigraay saamtee deemte loon osoo nafin dubartii isaanii kumaatamaan gudeedamtee ummanni Tigraay dubartiin isaanii walakkaan dhukkuba HIVtiif saaxilan har'a sawwaliin Dabratsiyoon kaleessa wajji Eertiraan obboleewwan kenna wajjiin Mangistuu Haayilamaariyaam kuufifne baga gammaddan waggaa ayyaana isaanii jedhee wajjinni ergaa kana dabarsuuf har'as irra deebinee taarika san ya Oromummaa kuushi siyaasa jedhee waan jiruuf kanarratti deebinee ammas kana injifachuu qabnarratti waamicha walii godhanii jechuudha. Nuti maaltu nu mul'ata beektaa? Eertiraan har'a Tigraay meeshaa waraanaas humna namas kennuudhaaf walii galtee godhamee jira. Kana duuba ka jiru Masri ni beekta. Faannoo ni beekta. Kanarratti nuti mootummaa kana faana dhaabbachuun har'a Oromoodhaa yaaduudha malee mootummaa kanarra argannellee miti. Xilaanni kaleessa xilaata ture har'a maaliif firata? Har'a wanti sila hayyuun Oromoo dalaguu qaba jedhee ana baruu maali beektaa? Qabsoon Feesbuukaa har'a bu'aa qaba. Qabsoon Feesbuukaa uummata keenya kakaasu akkaataa uummanni keenya leenjii fudhatu akkaataa uummanni keenya itti hidhatu akkaataa uummanni keenya itti tokko murratti dubbachuu qabna malee xilaata dhufaa jiru istiraateejii baasaa. Karaa kanaan akeekaa fi miidiyaa xilaata irra dhaynee akkana godhaa akkana qabsaa jennee akeekaa ummata keenya maa yaadne fakkeenyaaf gaafa Tigreen akkuma jedhame kanatti injifannoo osoo Tigreen faannoo walii galanii Eertiraa wajjin injifannoo godhamanii carraan Oromoon argatu maali? Salphina malee bu'aan Oromoo kanaa dhufu. Qabeenya isaarraa buqaa hoggansa irra gubbaa kaasee akka jalaatti jiru Oromoo akka dibeetu jeneraalonni Finfinnee kan hogganu kan magaalaa Finfinnee ajaju poolisii federaalaa kan humna qilleensaa kan raayyaa ittisa biyyaa akka jirutti gubbaa kaasee koloneelonni ilmaan Oromoo gattan kantiibaa magaalaa Finfinnee olaanti Adaanechi intal Oromoo. Kan akkami waan taphaa goonee laalle haaluma salphatti wajjii xilaanni kaleessa xilaata ture walii galeetiin uummata Oromoo cabsuu dhufutti nuti xilaata keenya ka jennu kana qawwee Oromiyaa keessa jiru kana maali beektaa? Qawwee Oromiyaa keessa jiru kana tokko godhuu irratti qabsaa'uu qabna silaa amma beektaa cabbe. Tokko ta'ee akka xilaata kanarra fuulleeffu. Laal Oromoon irraan tana dhugaa dubbachuudhaaf abdii kiyya humna lamaa jira. Humna mootummaadhaa taqawwee hidhattee diroonii qabdu meeshaa bareedaadhaan qophooyte tan imma jedhu sadeen yoo dhufe cabsuu dandeenye jira humna mootummaadhaa kana hubadha. Lammata humni sun humna oboodhaati. Namni hayyuun dhugaadhaa namni waa xiinxalu akka ati imma jette kanatti humna Oromoodhaa ta'uu lafaa deemte kana walii galchuudhaaf dhiibbaa irra godhee tattaafata. Kana dhiibbaa irra godhuun haqa. Akka Oromootti har'a jarri kalee wal madeesseehu jarri dubartoota Tigraay reeppii godhuu bira kutee jira gubee awwaaleehu har'aan tana walii galeeti Oromoo cabsuudhaaf waliin dalagaadhaa jira. Har'a nuti hagas takka waliin madeessine Oromoodha ilmaan haadha abbaatii dhiiga tokko. Gareen waraata gaara jirtuu fi gareen abii jala jirtus hundinuu ilmaan Oromoodhaati. Ija addaa waliin qaban waliin madeessi. Isaan kana walii galchuudhaatti haa dalagu nama waa beeku nama hawwatu nama akka keetii kana. Silaa joori irraa wanni eenyu waan kana itti ilaala. Joori irraa wanni eenyu silaa kana dhiibbaa godhe adda dhaqee Tigraay keessa dhaabbatu adda dhaqee faannoo bira dhaabbatu silaa dadhabuus an kaayoo kee jira kana walii galchuudha jee jira kana walitti dhiibee bira dhaabbannaa badduran dhaabbannu bilis kee dhageeffadhu. Dhiirtoonni gootu waan akkanaati kana irra dalaina amma miidiyaa tasgabbaawaa waa'ee kana dubbatullee hin qabnu ati sooshaal miidiyaa keetti fayyadamtaa ani keetti fayyadamaa iddu galatti bakka takka miidiyaa tokko tolfannee karaa itti hawaasa keenya fayyaadee ulfaadhu warri dhageeffattanis jara keenya waa arrabsurra waa hubachuudhaaf tattaafadha. Namni yaada fi dubbachuun bilisummaadhaan dhageeffattee mormuunis mirga keeti. Garuu arrabni
biyya bilisoomsan dhageenye arrabni hagarraa bu'aa isa inni buusan gar tana garee arrabsoodhaatiif hin baan arrabni bu'aa takka illee fiti dandeessanii yaada mormaa yaada keenya bilchaataadhaa yoo qabaattan asiin bahaadhaati yaada keenya kana fashalsaa yookaan arrabni kun faayidaan qabuuti jara keenya suuta jaa nama waliin beeknee wal arrabni cabsee namni bara osoo yaada qabaatee sirarra sababiin isaa ati har'a waraana adda bilisummaa Oromootirra lola labsaa jiru. Ilaanni dhufee kan waraana adda bilisummaa Oromoos balleessu kan Oromoo guutuu salphisuuf dhufaadha. Kan akkamitti arguu dhabdaniidha. Si gala sa'aatii kanatti jaalallee jibbinee qawween Oromoo tokko ta'uu qaba. Ilaanni sun akka dhufeen injifannetti nuti dachii tuulamarra dhaabannee as jirraa wanti dhaabbadhaa jechuudha. Akka kaleessaa dhufanii deebisanii ammas akka mangistuu Hayilamaariyaam taarika daggabnaa no kanaan dura dalayleen ga'uu cafe fakkeenya Leencoo Lataafaati yeroo wayyaanee dhuftee 1985 keessa Mallas Zeenaawiin dhufee mootummaan ce'umsaa dhaabbatu booda maaltu dalagame abbaa irratti adamsanii takka takkaan hin ariine marii san keessa ture Leencoo har'allee san deebinee akkaataa akeeknee fi Itoophiyaa keessatti mootummaa ce'umsaa dimokiraasii wanni jiru kun gonkuman dalagu kan uummanni keenya hubachuu qaba. Wanti biyya san keessatti dalagaa jirtu lamaan har'a harka keenya jirtu tana qawwee lamaan jirtu tana takka godhuudha cafe gisee kanatti ammoo takka ta'uun dirqama uummata Oromootiif jedhame hayyuun Oromoo kanarratti hojjedha wanti as deemaa jiru wanta baatii miti ilaanni dhufu kun ammoo si dhungachuuf yookaan ammoo si yaadee aangoo si kennuuf miti gaafa gattaa'ee bakka san qabate likkii si galcha jechuudha likkii si galcha cafe kanaaf jecha nuti wayyaataa jirra malee abaa irratti yookaan qaama Oromoo tokko irratti lola labsaa jiru. Qaamni qawwee harka qabu warra ilmaan Oromooti. Kan zabanaawii meeshaa hidhate kataankis baankii harka qabu. Oromoo yoo barana salphate gizee makamuyyuu bu'aan argatu jechuudha. Kanarratti jabeessinee uummata keenya hubachiisuu qabna. Warri ammoo osoo waan hubatiin arrabsitan nuti rakkinni keenya uummata Oromoo wajjin osoo hin taane Abaawos wajjin osoo hin taane Jawaar wajjin osoo hin taane waan nutti as deemaa jiru san falmaa jirra. Kana hubachuu qabdanii. Kana hubachuu qabdan yoo nu amanuu dadhabdan ammoo miidiyaa xilaataa jala deemaa dhageeffadhaa. Wanti isaan irratti xiyyeeffatan tokko barcaffee waa baay'ee jira bar amantii nurraa fudhatanii amantii musliimaa nurraa fudhatanii amantii ortodoksii nurraa fudhatanii kanaafuu bakka mootummaan kun baduu qabaadha amma karoorri isaanii guddaan beektaati biyya qofa si fakkaataati amantii maafillee hattan irra qabaachaa jiru ammoo manne warri ortodoksii yoo laatte deeggaddaa ammaa fuudhaa saawiroos muudama inni argate miti osoo masriin dhufte warri kanaan dura masriitti laatanii dhiichisaa ture har'a masrii wajjillee nabiyyi rukutuudhaaf qophu maaliif jennaan bakka Oromoo kana harka aangoo baasu kan akkamiin wallaallanu kanaafi mana keenya dhugaa jiru amna abbaan dhagayaa dhaga'u kadide kalaa kanaa dirqama wanti gosa jiru murinii waan itti jirturraa abdiin murinii namatti hin bu'inii dhuunfaadhaan nama darrabsinii wanni irra jirtu waan dhugaadhaati waan kana bal'ifnee itti fuudhaaf teenya nama hedduu afeerree fuuldura hayyoota Oromoodhaa hedduu afeerree nama maal goona bar zamana nama arrabsan keessa dabarree nu namallee arrabsaa turre har'a zamanni akkasii dhugaa jirtu informeeshiina jiru waan hawaasa keenya bira ga'uu ni qabna nuti gaafa Oromoo dhufee ilaanni aangoo qabate iyyuu nu barbaachisu harkuma sana dubbachuu qabna galatoomii ulfaatu ayyee galatoometis akkasii daawwattoota keenya hundi keessanuu galatooma ulfaadha koppiliinkii godha informeeshinni keenya ka jiru kana wajjin waan jiru isin wajji jala buunee ajandaa jiru isin biraan wanni hawaasa Oromoo fayyadu har'a qawwee Oromiyaa keessa jirtu lamaan tokko godhu hayyuu Oromoo isa kana irratti hojjedha hooggansi Oromoo isa kana irratti hojjedha Shaabiyaan Tigreen Faannoon yoo dhufte Oromoodhaaf miti isin kan dhuftu ofii isiitiif dhufti kan nu fayyadu jaalannee jibbine waraanumarraa ofii isaatii wal gaafa quuqamni uummata Oromoo likkii taree dubbiin dhufte akka isaan tokko ta'an abdii takkallee shakkii takkallee hin qabu. Kana maal jedhee jedhaa viidiyoo kana seenaa burqaadha. Yoo akkuma amma isin jettan kana Dabratsiyoon, Eeltiraa waliigalee Masrii waliigalee Faannoo waliigalee kan dhufu taate waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo dhugumaan uummata Oromooti Oromiyaadhaaf kan bosona jiraatu taate guyyaa san osoo Abiyyi waamichaan godhin ofii isaatii gimbaarii dhaabbatee qabsoo gaggeessa. Kuni waan arguudhaaf ta'e yoo san ta'uu baate waraanni adda bilisummaa Oromootis uummanni Oromootis anis atis walumaan salphannaa jechuudha. Kanaaf jecha
wanni akka amma taphatti isin haaluma salphaa buuftanii abiyyi qofa gootanii laaltan sanii oli dubbiin achi oli ilaala humna kana laaluu qaba masrii irraa kaasii Eertiraa dabaladhu faannooti dabale nuti kana hogguu isiniin jennu propagaandaa yookaan ammoo ololaafi miti dubbiin keenya gadi isin seenuu dhabuu danda'a dhaqaatiniin akkaataa itti filaanni walii galaa jiru dhageeffadha gaafa san mucaan kun maal haasa'aa jira wanni jedhu kun sii galaa jechuudha ilma Oromoo taatee dhugamatti quuqa Oromummaa yoo qabaate akkamiin kaleessa aangoon kun harka Oromoo seenee yoo beeyte kana itti yaade jechuudha nama arrabsuu ergamtuu basaastuu ergama takkallee hin qabnu aangoo takkasiin barbaadu dhugaa jirtu isinitti maarra kanaaf jecha hundi keessanuu haala kanaan jabaadhaa isiniin jenna foormishiina waan jiru ammoo viidiyoo gabaabaa gama yuutuubiitiin isin biraan geenna dabree ammoo gama laayiviitiinis ni dhufna waan jiru walitti himna waan jiru isin hubachiifna ummanni keenya qophaa'uu qaba ufgatuu qabu leenji'uu qaba ija takkaa miti ija lama banachuu qabdan jechuudha kuma Jawaar Mohammad jedhe san zabana dura ija lamaanuu banatuu qaba ummanni keenya kana hogguu jennu ija lamaan qofa osoo hin taane sammuullee banuu qabdan sammuu keessanis banuu qabdanii jechuudha sammuu namni banuu ammoo yaaduu danda'a namni sammuun cufatte yaaduu danda'u waanuma takkatti itti mul'atu kanaaf sammuu keessan bana ija keessanis bana waan dhufu sirriitti hubadhaa Amma turullee dhukkeerraa kaasaara. Bakka viidiyoo deebi'aa godhan.